Akkam jirtu hordoftoonni Sinaaftii baga jiraattanii baga nagaan dhuftanii annagaadha alhamdulillah. Warri subscribe gootanii na hordofaa jirtan baay'ee tokko galatooma. Warri subscribing godhin jirtan immoo subscribe godhaa mallattoo bilbila cinaa jirtu sana yoo ciqaastan yeroo hundumaa viidiyoon isiniif hojjedhu akkasiin qaqqabuuf isin fayyada jechuudha. Har'a akkuma amma duratti wani fuula keenyaaf gaarii ta'a jedhamee yaadamu yookiin immoo anis itti fayyadame jechuudha. Kanaan baay'ee tokko na fayyade yeroo hundaallee deddeebi'ee wantoota garaagaraa wajjiniin walitti makee isinitti argisiisaa tureera jechuudha viidiyoo garaagaraa keessatti. Har'as akkuma sana jechuudha wanta biroo wajjiniin hin qabadhee dhufeera. Mee akkuma taanutti maal akka ta'e isinitti nan agarsiisa. Kunoo akkuma argaatti jirtan har'a waan inni isiniif qabadhee dhufe ruuziin kunoo akkuma argaa jirtanii ruuzii daakama akkasii daaktanii qopheessitanii ruuzii yeroo garaagaraatti deddeebi'ee isinitti argisiiseen jira viidiyoo amma dura darbe keessatti jechuudha. Har'a immoo ruuzii fi killee kunoo akkuma argaa jirtan killee kana killee jinii killee bicaasaa otoo hin ta'in gara adiisaa qofa ruuzii wajjin akkamitti walitti maknee akka dibannu isiniif qabadhee kan hin dhufe jechuudha. Saanii waan itti waliin ruuziidhaa fi killee gara adiisaa waliin maktan kunoo akkanatti saanii qopheeffattan jechuudha. Achi booddee amma garuma hojii isaatiitti dabarra jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan killee akkasitti erga buqistanii booddee erga bantanii karaa adiisaa qofa itti godhattanii jechuudha. Kana fakkaate jechuudha. Karaa adiisaa qofa kan isin irraa fayyadamtanii sana booda maal gootu ruuzii qopheeffattanii kana ruuzii kana erga qopheeffattanii ani mankiyaan kuni mankiyaa shaayeeti jechuudha. Mankiyaa sukkaaraa lama fayyadamtanii yoo mankiyaa shorbaa guddaa ta'e immoo mankiyaa masna tokko fayyadamtanii jechuudha. Isin miidhaa isin qabu gatii ta'ee fi yoo itti baay'istanis mankiyaa 3-4 fayyadamtanii rakkoo tokkollee waan isinirraa hin ga'u qabu jechuudha. Kunoo akkuma isinitti mul'achaa jiru. Anamma mankiyaa sukkaaraa kana sadanii fayyadamame. Egaa kunoo akkuma argaatti jirtan kana fakkaateera jechuudha. Killee fi ruuzii baay'istanii waliin maktan jechuudha hanga inni wal fudhatu. Kunoo amma kalariin isaa baay'ee tokko bareeda. Egaa erga akka kanatti xumurtanii booddee kunoo erga akkasitti waliin maktanii akka kana isiniif ta'eetii booda erga akka kanatti xumurtanii booddee kunoo erga akkasitti waliin maktanii akka kana isiniif ta'eetii booda in dibattanii jechuudha. Fuula keessan erga akka kanatti waliin geessanii dibattanii booddee daqiiqaa 15 xumurtanii booda maal gootanii fuula keessan ofirratti sukkuumtanii jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana.
fuula keessan irraati bakka gurraacha jiraatu fa'a gara ija keessan gajjallaa fa'a namnitti sukkumtanii booddee dhiqattanii jechuudha. Ofirratti sukkuumuun faayidaan isaa baay'eedha. Fuula keessan irraati rakkina jiru dafee isin irraati akka baduuf isin fayyada. Walumaa galatti fuula keenyaaf wanta baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Viidiyoon irrasiniif hojjedhe jechuudha. Baay'ee wanta naanna fayyadeedha. Akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Itti fayyadama. Amma fuula dhiqadhee fuula koo walumaan ilaalla jechuudha. Kun amma walitti deebineerra jechuudha. Fuula koo dhiqadhee kun fuulli koo akkuma argaartanii akkuma isinitti mul'achaa jiru akkuma isinitti mul'achaa ture fuulli koo macarashaa xumura irratti akkasitti fakkaateera. Baay'ee tokko jaallattu guyyaa tokkittiidhaan jijjiiramsa arguu dhiisuu dandeessu gaa guyyaa 2-3 torban tokko haga bultii 14 itti yoo fayyadamtan jijjiiramsa sirriitti arguu dandeessu jechuudha. Malee arruma guyyaa tokkoon fayyadamtanii guyyaa tokkoon jijjiirama arguun illee hin danda'amu. Yoo garuu deddeebitanii dibattan ta'e jijjiiramsa arguu keessan shakkii hin qabu. Kana fakkaata jechuudha. Viidiyoon irrasiniif qabadhee dhufe viidiyoo kan birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Waan nu hordoftaniif galatooma. Bye bye.